so much Dr. Abiy Kof nageenya hawina beekumsa kana caalaa akka rabbiin kennuu fi razzaqu hawina malee isa jibbaasaa hin qabnu hin jaallanne leeyoomillee bukkee isaa jira. So kanaaf jenaan buna dhugaa qaaliiwwan koo qabsoof buna wal keessan godhu lamaaniyyuu gammachuu qabu ibsachuudhaaf keessa makee kanaaf bunni kun buna du'aayidha, buna gammachuudha, baay'ee gammachuu irra caalee gammachuu addaa sagalee tole naaf galatoomaa warri astaayiti ilaalcha bareedaa naaf barreessaa jirtan irraa fagaatee jira. Sana yudulloomtee jirti hawaa keessa ani abbichuun koo osoo mircaa kana darbee ani laayivii irratti hin argamu maaliif laayivii irra kan bobba'ee dubbatu hayyoota meeqatu jira. Bari isheen akka keenya kaddaamaa kun jechuudha maqaa Abiyyii dha'uudhaaf iyyuu maallaqa meeqaa ol kaffaluu ishee barbaachisa yookiin immoo barachuu ishee barbaachisa jechuudha. Warra keenyaa miti kan maqaa Abiyyii dha'u ni gani garuu diimokiraasii dhufeef safuu diimokiraasii dhufeef safuu waan jiru. Yeroo mallas jiru qotas qambis jennu oromummaa keenya himachuu yerootti qaanuuf nu turre beektanii oromummaa keenya himachuullee yerootti qaanuuf nu turre garuu amma diimokiraasii amma dhufeef safuu sigalee diimokiraasii amma dhufeef safuu tole yeroo tokko fokkataan tokko ol ba'ee dubbatu maali mataan koo ofan jibba maaliif namni sun akka koo ija qaba akka koo funyaan qaba akka koo afaan qaba dubbiin isaa hin bareedu maalummaan isaa hin bareedu dhugaa rabbi ani feesbuuk miti jawwaaluma koo inni jibbisiisaa yeroo sanatti dhugaa dubbachuu ta'e namni yoo yaada bilchaataa qabaate isaa yaada isaa sana hordoftee irraa hubattee waa baratta isinii galee amma mucaan sun yeroo ilbu bililleen talashii akkasii ofii saamuu maal fakkaata mastaawotii keessa ofii dhaalaalu gurbaan yoo mastaawotiin isaan bira hin jiraannellee jawwaalii keessa kanatti of ilaallamti nuyi akkanatti of ilaalla of ilaallee hubachuu dandeenya. Paartii isaa deeggaru yoo barbaade koobaa deeggaru yoo barbaade kaafaa deeggaru yoo barbaade bilchiginaa deeggaru garuu nama arrabsuutti mirga hin qabu. Yeroo nama arrabsu tokko immoo namni tokko ani maalii jedha. Siyaasarraa nama tokko kutuu hin dandeessani ajandaa nama sana duubatti hojjechuu hin dandeessan. Dubbattanii afaan keessa hin balleessina. Yoo ol ba'ee yaada koo mul'isan tokkos kan na fakkaatu ol ba'ee yaada isaa ibsata. Warra akkasitti haasa'u akkas goona warra akkasitti of dhaaddachuu isin baay'isina. Isinii yeroo dubbatta waa'ee qabsoo keessan siyaasaa malee hadiisa miti isinii galee kanaafiyyuu dani jiraamti likkii goradha ani maaf ol baatanii dubbattanii hin jenne likkii goradha garuu nama tokko narra ishina yeroo ol baatan yeroo hundaa bililleedha mucaan bilillee irraa qabamee jiraatti fakkaata ofiishaaf immoo ofiin argine malkii isaa jechuudha amma buna isiniin kenna buna dhugaa tole sukaaraan isinii buuse immoo yoo dhadhaa feetanii dhadhaani gaafa walla galgalu isinii dhabaasa dhadhaan jira hancooteen jira gaafa walla galgalu dhuftanii dhugdu jechuudha. Yalla buna nugdanii fudhattanii hin nugdanii hin jedhu buna fudhadhaa dhugaa. Namni dhuguun jiru si keessa hayya yeroo tokkodhaan kan kenna. So namni faammas na eegattanii ijoollee kaameraa keessa galuun fedha.